Assalamu alaikum. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production. Bakka jirtanitti salaamanna kan isin biraa ga'uu isiniin jecha kan daawwachaa jirtan Oromoo Multimedia Production. Sagantaan gaafadhuuti. Keessummaan keenya kan arraan tana munshida beekamaa sagalee kiloolee isaatiin nama barsiisaa bohaarsaa jiru akka Dirreedawaattii fi akka Itoophiyaa guutuutti illee beekumtii guddaa argachaa kan jiru Munshid Salah Muhammad. Sagantaan gaafadhuu irratti qabadheetiin isinii dhufee jira. Isa waliin turtii goonaamee nufaana turaa isiniin jecha osoo gama sagantaatti isin dabarsine mee hojiilee Munshid Salah Muhammad abbaa takkaa fi lama keessaa laalee achumaan guutuutti gama sagantaa kan isin dabarsinu ta'a. Salah waliin turtii gaarii. جسيني ملا يا ربي يا قدس يا موتي واحد دوس جاهلي يا ربي خد كلامي في موتي ألما نما نقولي جالهم دوما إسلامتهم قدي تتما يا حبيب نوسي جالنا جلال دماهن كبني هدف بواهم دادورا آتيسي فروسي مدلتو إن بخلاتا جلالتي إبسو جتنا هنكتا نشيدا خيوندك لاكسيكالك أبدي مالي في انتالتي تكا آني دوبرا نفودي سنجتي إيغا فوتي بودا يو دوبرا هنتاني مال قوتا osoo ministeeraa ta'e sin jedhan maal gootaa jalqaba irratti jaalallee ni qabdaahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Ali akkam nagaya fayyada baga nagayaan na afeertee waltajjii kee kanarratti anis asirratti argamuu kiyyaa fi hedduu takka na dhageeme hedduu takka gammadee atis akkasumatti galatoomi hedduu takka galatoomi siin jaa. Oke, gafin dura makan kayaknya makan kia Salah Muhammad Amin Nanjan. Salah Muhammad Amin Nanjani. Gafin lama dah oke. Esat dalatte guddate. Iddoo itti dalatte Dirreedawa. Ammas Dirreedawa mati guddate. Asuma dalatte tina si guddate jechuudha. Baik. Oke, gafin sadafa jaalalti si qabdeeni beetihi na qabdeeni beete hin khijibo jaalalti na qabdeeni beete jaaladheetin tures na qabdeeni beete jaaladhe na qabdeeni beetisi. Oke, gafin afurafa ye ulfaatudha jaalallee ni qabdaahi nama jaalattu ni qabdaa hiyyatti saa'ee ni qaba namaan jaaladhu ni qaba namaan jaaladhu in khijibu yoo ni khijibe haa jechi khijibni islaamarraa hin jaalatamu namaan jaaladhu ni qaba wallahi. Ayee gaafii shanaffaa intalti takka ani dubra na fuudhi sin jetti eega fuute booda yoo dubra hin taane maal gootaa eega fuute booda yoo dubra hin taane maal gootaa dubbii jabduudha dubbiin tun ulfaatti gaafii ulfaattuudha nama biraa yoo kageessu taate ni jabaatti hin garuu immoo dhugatti namni fuutu takka nama jaalatu ta'uu qaba. Namni jaalatu immoo jaalalti duraa tan dhugaa jaalala jechuun dhugaadha. Namni sa'a dhugaa si himuu qabu sanitti ifi qaanfatee kijiba si hime waan san irraa dhabu osoo hin taane dhugaa saniin yoo ka himamu taate dhugaa saniin bultii hojjetamte dhugaadha tokkoffaa ka bultii namaa jabeessu. Isinis akkas jettee ana harkachuuf gootee gingaruu immoo eegaan bultii seenee kana godhe booda waan takka godhuun qabu numaan sattara numaan dhufa jechuudha bultii keessa numa deemna rabbiin gaarii godhuu mala gaarii godhuu dhabuu mala isuma beeka gingaruu immoo sattarteetuma jabeessa tanaan godha. Gaafii jaaffaa gama artii akkamitti dhufte dhugaa gama artii wallahi namummaatu itti na kakaase
tokkoffaanis fadhiin hin qaba fadhii waan hin qabu jecha nama itti na kakkaasee fadhii tiyyatan irratti hundaa'anii gizee na jabeessan karaa aartiitiin dhufe jechuudha. Gizee saayiboota keenya walii qabamnee teenyu hedduudha maqaa akkana dhoo takka lama jee dhoo hin danda'u. Isaan hundinuu sagalee ni qabdaa maa hin daneenee waan jedhu irratti na jajjabeessanii ana qofa osoo hin taane iidis akkasii jajjabeessan waziiris ganda takka saahibaas waan ture jecha nuti sadiin akkasitti walitti jama'aa taane dalaguu eegalle jechuudha. Akkasitti hamilee nu kaasanii namni takka mooraaliidhaan yookaan hamileedhaan gizee si cinaa dhaabbatee danteettii ni qabdaa dalagisiin jedhee atis bikaan gahuudhaaf tattaaffii goota sababa san irratti aartii irra seenuu dandeenya. Anis fadhii keessaa hin qaba dura tokkoffaa fadhii keessaa qabaachuudha. Fadhii tiyyaatutu akkaan aartii keessa seenu na godhee gargaarsa saahiboottan kiyyaatiin warrummaan na gargaare hundinuu kan saahiboottan kiyya obboleen kiyya isaan hundaniin galatoomfadha isaaniin asiin gaheen isin hin jaamu. Nashiidaa akka baastuu maaltu si kakkaasee wallahi nashiidaa durirraa hin fadha baay'ee nashiidaa baasuu durirraa hin fadha nashiidaa akkaan baasuu jechi akkuma reefuun tana isin jeetti hiriyoottan kiyya saahiboottan kiyya waa wajji jirru jecha sagalee tiyanii dhagayan gis takka takkaas gizeen quraana qara'u gis takka takkaas nashiiduma namaa tana gizeen jedhu maa hin baasne irratti agartee na jajjabeessanii anaa fi iduun hedduu takka baay'ee nashiidaa jaalachuu turre gaafa iskuula hojii qaraanus kilaasii kutaa 5 moo 6tti akkanumatti sagalee naasirra qabaa siinarra qabaa akkas waliin jechuu turre fadhiirraa waan ka'ee beekne fadhii waan qabnu jecha akkasitti fadhii saniin as dhufnee isaanis hamilee nu godhanii fadhii waan qabnu jecha itti seenne gaafiin 8ffaa amata 10 booda nama taatee arkamuu feetaa jaan dhuga namni nama ta'ee arkamuu hin feene dhuga ilma namaatiif namuma gin nama taatee arkamuu jechuun waan dandeettiitti qabdu san waan hojjechuu dandeessu waan rabbiin dandeettiitti sii kenne san karaa rabbiin jaalatuun daleedee nama biraan gahuudha. Akkasumatti namni dalagaa kee gaggaarii bareedduu jaalatee kabajaa sii qabaachuudha. Akkasuma amata 10 booda yookaan waggaa 10 booda nama taatee argamuu ni feetaani namni feene jiru ni fadha karaa hundaanuu diina kiyyaas babal'isee afaan kiyyaas babal'isee argamuu ni fadha. Mudannoo jiruu ta'e keessatti si mudatee mee nuuf himi mudannoo ilma namaa ta'ee mudannoo nama mudatti na mudattee ni beekti. Baay'ee yeroo guddaa ka mudannoo nashiiduma wajji wal qabsiiseetiin kaan osoo hin taane waan nashiidaa wajji mudannoo nu dhufteen yeroo guddaa haasawa. Fakkeenyaaf nuti tana dura nashiidaa baasuuf Finfinnee deene mudannoon tiyyallee miti tasaayiboottan kiyyaa lameeniti nashiidaa nuti dalagee galu jiru halkan toora sa'a takkaatiif wayi hiriira dhaabbanneeti makiinaa eeggachuu turre. Nuti seenuuf deemu eerfoon gurra lameenis suuqqatee saahibni kiyya Iid Abdusalaam nashiidaatti godhatee amma dalageessan dhageeffachaa isaa deemu jiru waan sakandii 40 hin taane keessatti silkii akka godhanii keessaa fuudhan hin beeku. Fuudhanii isumaa kursirra taa'ee inni dhageeffachuu jiraaf iftaa isaa kursirra taa'ee yaadate namni hedduudha eenyu affattachu haji saalaan silkii tiyanarraa fuudhamee jiru. Eegas booda gizuma takka gizee mana galle booda FB na naqinaan jee FB eegaan naqe booda way hattuu Addis Ababaa jee beeta hattuu Finfinnee gizee jiru saayibni kiyya takkaas maal jeen osoo fooqee Addis Ababaa laalaa deemtuuti sirraa haatanii jeen beeta. እና mudannoo sanii ammas waziira osuma zeemaan naa dhufe jee silkiif jala kaayee osuma jechaa deemu jiruuti bakkiidhaan lammata gizee istuudiyoo deebinu isaas akka tasaa ta'ee zeemaa jee osuma gabbuu silkiinis zeemaa taatee har'a iidurraa hatamtee baruu waziirarraa hatamtee jechuudha.
hanga biyya keenya gallu inni sirkiitii yaa fayyadamu ture nuti sadeenu mudannoo tokkoffaa tana shidara nu mudattee tana fakkaatti. Gaaffii kudhanaffaa nashiidaa ta'e keessa takka sagaleedhaan nuuf jedhi. Nashiidaa ta'e akkuma beekamutti kophaa baasuun turre dura jamaa wajjin baasu ture guruppii wajji al-ihsaan jedhamti. Al-ihsaan inshaat gurup ammallee hin diigamne numa jirti yerootu adda nu faffacaase sababa sanitti bakka kophaa adda bahuudhaani nashiidaanis kophaa kiyya dalagee jechuudha. Nashiidaa nuti albama daleenee ni jirti inshaallah soomana kana osoo hin gahin hadaleenee haftee isinii gallakkisuudhaafis abdii qabna inshaallah. Nashiidaa tiyya keessa taniin isinii jiru isinis yaa quddusuma jaalattan ta yeroo duraa kophaa an dalagee waan ta'e jecha sanumaan isin affeera. يا ربي قدا يا موتي وانظرك كل تياتي تملي وانت تكيوم تاتي جبت هركاك بمرامتي الله يا رحمن يا رحيم الله يا قدوس يا سلام الله الله يا رحمن يا رحيم الله يا قدوس يا سلام الله الدنيا رفتي يوم جقلبون توتي والله إنك انفجيسة أمبري سوقتي ججسيني ملا يا ربي يا قدس يا موتي واحد دوس جاهلي يا ربي خوتي ترى فكرتي قلتنا في ترى يوتيوب راناتن سجل إذا فني مثل فيرة يا قدس ترى فكرتي تاني يرو دراتي خباق يدلقوا فيها grupi ala teju ani le yedu takkan jalada gin tanin dalage tanara tanin jamaa wajhi dalage santun naga machisa hedu takkan obule khiyas idi fi abdul salam jalada id abdul salam fi wazir abdul rahman isalla me hedu takkan jalada dalaga isani wajhi daline beta dalaga jamaatum jalala qabdi santun naga machisa tanawan khubaqiyat je fi wan khubaqiyas na afir tanif sanifin ya qudus sinafir osoo muumcha ministeera ta'e sin jedhan maal goota jalqaba irratti waan godhumoo beeta namni aangoo takka giseessa kannee aangoo jechuun hedduu tokko ulfaata wallaahi akkasumatti fatanaa guddoo qabdiisi lammada fatanaan isii guddoon ta'e ibidda jahannamti sineetu rabbiin aangoo si kannee aangoo ta'e tanaan silaaluudha beeta. Ministeera jechuun dhugaadha. Ilmi namaa hundinuu ni fada. Inni garuu immoo sahaaba uummanni sahaabaa keenya kun afaan afuran dura dabree jiru akkasumattis warri hadiisa irra dhageenyu rasuula keenya booda sallallahu alaihi wasallam warri dhufe gizee aangoo itti kannan amiirummaa itti kannan hedduu takka bakka qalbiin isaanii rifachaa turte jechuudha. Warri ni iimaana nurra qabu beetaanii ulfaata. Aan tokkoffaa haqana hundaatis eegee kan islaamaatis eegee walqixxummaadhaan deemu kana waan godhuu qabu jee kan yaadu akka islaamummaatti akka maqaa kiyyatti akka hojii kiyyatti kana jeeti yaada ture kana fakkaatti nashiidaa kee hunda kilaaksikaala qabdii maaliifi kuni maaliifi nashiidaan tee hunda osoo hin taane eegaan qubaa baasuu eegalee nashiidaa duraanin kilaaksikaala malee dalagu ture akka beekamutti qiyaamaa fi ani muslimaa kan jiru nashiidaalee ammaan tana cinaan gallakkisamtee kaan ka isinii gallakkisamuuf deemtu kilaaksikaala maleedha dhugaa beeta ana keessaa yookaan fiilingii kiyya keessaa ka dhufee miti waanuma ulamaa irraa dhageenye haraamii fi halaalii irra wal dhibanii beetaan beekeeti miti ilmi isanis qabaadheeti miti ulamaa irraa dhageenye gaafa nuti dura finfinnee jirru ulamaa ilee hedduu hojjeteenyaa haasoo turre yeroo dheeraa hojjeteenyaa haasoo turre akka beekamutti ammaan tana walleen dalagamtee kilippiin irratti dalagamtee gallakkisamuu jirtu hedduu ulfaataadha yeroo wajji wal qabsiiseef osoo hin taane daliila itti gaafanneeti
ulamaa illee itti gaafanneeti akkasi dalaguu dandeenye malee nuti tokkoffaa eessarraa dhufne instrumentii malee kilaaksikaala malee baasu ture. Garuu immoo amma kilaaksikaala hin baasne. Kilaaksikaala waan baasnuuf waan biraatiif miti. Uummanummaa keenya amma kilaaksikaalaam dhageeffachaati. Akkana hoomatan isin beekaa fakkeenyaaf wallee yoo dalagee irra jiraaf wallumaa barjee kana akka jaaris numa ni jira beektaa uummanni akkana jirus jechaatuma dhageeffatan. Jechuun wallee dhageeffachuurra harka dhibbarra jira nashiidaan. Nashiidaan dhageeffatamtu sun gorsa hedduu keessa jira. Tokkoffaa lubbuu teenyaafuu gorsaa jira. Nuti ni baasna malee qaceelloo taaneetiif miti. Lubbuu teenyaafuu gorsa ulamaa irraa waan dhageenye jecha wallahi daleeni malee waan biraatiif miti. Dhugaa ulamaa'in tarra wal dhabdu ni jirti, injiru ta'etu ni jirti, ni jiraa ta'etu ni jirti, jiraatus qiyaasa qabaa ta'etu ni jirti. Sadiitti adda qoodamanii sanumaa jecha dalagu eegalee eegaa akkasii dalagamuu eegaltee booda hawaasni keenyaas kalaaluu eegalee dhageeffachuu eegale. Beeta wallahi namni namootaan gari takka sana jechuu turan eega nashiidaa kana bareechitee rabbumaa bareechaa ani bareechuu eega akkanatti nu dalaguu eegalte booda wallahi wallee dhageeffachuu dhiisnee nama naan jee hedduu jira. Beeta jijjiiramni nu asirrattu hedduu jira jeetii yaada. Namni keenya soomana bichatti nashiidaa quba qaba. Soomana bichaa dhageeffata. San bicha san qofa osoo hin taane yeroo hunda jira beeta. Namni itti bohaaruuf irraa gorfamuuf akkasumatti gorsa babbareedaadhaa dhagayuuf jecha rabbiitii fi jecha rasuulaadhaa dhagayuuf nashiidaa itti si bohaarsitii lammada deebii akkasumatti ammas gorsa bareedaa qabdi. Wallahi sababa sanitti kadalaguu dandeenye isin jaa. Waan haaree maaliin dhufaa jirtaa jaa gaafiin 13ffaa waan haaree maaliin dhufaa jirtaa. Inshaallah yoo rabbi jee hanga soomanaa kanatti yoo rabbiin xannaanaaf isu taate albama yoo rabbi jee yoo rabbiin xannaanaaf isu taate isin bira gayuudhaan abdiin qaba albamaan dalaga jeetii yaada qaba. Singiliileen dalagee isin jirti inshaallah yeroo dhiyootti isin galakisaatis albamaanin isin achi dhiyeessa jechaati yaalii qaba yaalii jira. Akkasumatti isinis du'aa'iin akkasumatti hamileedhaan akkana jajjabeessitanii isiniin jaa kanaan isinirraa barbaadaa jechuu fi obboleen keessa. Gaafiin 14ffaa hordoftoota keetiif maal dhaamtaa jaa. Hordoftoota kiyya tokkoffaa wallahi ummata islaama jedhame hunda ni jaaladha. Osoo sabaan hin fille jechuudha. Hundinuu naaf takka. Lammada warra afaan kiyya beekanii nashiidaa tiyyaas na dhageeffatan hedduu takkaan jaaladha. Hedduu takkaan kabajaa. Akkasumatti isaanis beeta irra guddaa hordoftoota kiyyaas ta'ee kan nama biraatis yoo irrina nurratti kan mul'atu taate namni irrina ni qaba ilma namaati. Nuti miti ummanni sahabaatu irrina ni qabani. Akkasumatti beeta namni irrina irraa wal deebisu malee wal arrabsu miidiyaa irratti osoo hin taane namni wal gorfachuu beeta namni takka gizee balleesse ati murtii irratti hin gootu beeka. Wanni nurra jiru nuti gorsuudha. Eegas booda nasihaa dhaamuudhaa fi yoo nasihaa san ka qaanfannu taate immoo duubaa du'aa godhuudhaaf namaas jibbuu hin qabnu beeta dalagaa jibbita malee dalagaa namaa jibbita malee namummaa isaatiin ilma namaa tahee jibbamuu qabu. Akkasumatti wallahi hedduu takkaan isin galatoomfadha. Hedduu takkaan isin jaaladha. Akkasumattis yoo aandoo gongoraa kaniin ta'uu taate karaa jaalalaatiin karaa kabajaatiin isinummaan na deebifadhaan isiniin jira. Gaafii 15ffaa dhaabbata Ooroo maltiimiidiyaatiin maal jettaa naan jedhanii. Ooroo maltiimiidiyaa jechuun by the way Eid Ali jechuun innis munshida ture hin beene maaltu isa mudatee dhiisee hin beene silaa sagalees ni qaba sagalee bareedduu qaba warra nu dura baasu ture irraa na fakkaata hin beene yeroo booda inaanis jechi Eid musaahiba qiyaadatu Eid Abdusalaam Gizee jaanin Eid malkaasanii jechuu turani. Lakkaan innis munshidaa jechuu qiyyaa eegas boodaan fahamee nashiidaa isaatis dhageeffadhee nashiidaan isaatis bareedduudha. Akkasuma hedduu takka nama kabajan innis nama jaalata. Akkasumatti ta'ee Ooroo maltiimiidiyaa kana namu akka jajjabeessu namu akkana waliin gahu wal biraan gahu subscribes gootanii isaas jajjabeessitanii linkii Facebook isaatis ni qabaansa Facebook isaatis follow gootanii fi akka jajjabeessitanii agartee akka nama keenya miidiyaa irratti as baasee isaan kana mul'isee kabajaatti godhee
as dhiyeessuuf itti as maxxansuu fadhutti nutis isa kana jabeessuu qabna isaan wanti jennu tokkoffaa wallaahi hedduu takka nama qaaliidha inni iidali jechuun beeta ijaan wal agarreen beenu silkumaa wal beena footumaan hin beekaani wallaahi hedduu takka nama gaariidha akkasumatti jajjabeessaan isin hin ja'a hedduu takka nama gaariidha jajjabeessaa subscribes godhaa follows linkii YouTube Facebook asirratti akka heddummattaniin isin hin ja'a like godhaa fi akkasumatti diimtuu akka Iid Abdusalaam Joonsanitti diimtuu san tuqa addeessaa akka Joonsanitti tuqa addeessaa fi galatoomin isin ja'a Iid Abdusalaam Iid Ali. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo turtiin saalaa hojiin goone kana fakkaata saalaa keenyatti galatoomin gorsa bareedaa nu gorsite torban itti aanu keessummaa ajaa'ibaa yookaan keessummaa addaa qabadheetiin isinii dhufa jeetiin abdii guddaa qaba. Isinillee waan daawwattaniif galatooma isiniin jecha sagantaa keenya irratti komii yoo nu qabaattan komentii jalatti nu barreessaa eenyu sagantaa kana irratti akka isiniif dhiyeessinu ammas yoo kan barbaaddan ta'e komentii jalatti nu barreessaa Oromoo Multiimiidiyaa yoo kan haariyaa taatan ta'e subscribe godhuun nu hordofaa isiniin jecha sagantaan Oromoo Multiimiidiyaa kan irraan tana kana fakkaata torban keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaya keessanaa tura.